Waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa haleeluun bakkoota baay'ee to'achaa jiraachuun gabaafamaa jira. Godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee Booranatti Sadaas 29 bara 2020 akka waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuu raadiyoon Arraata Biyyoolessa Oromiyaa ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa Nageellee Booranaa keessatti tarkaanfii fudhatee Cabirraa Soddombooroo yeroo ta'u wayita isaan humnoota mootummaa haleeluun magaalattii keessaa baasanii mootorsaayikilaa fi konkolaataan alaabaa Oromoo qabatanii imalan viidiyoon agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti maxxanfamee jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa keessa sochoo'u miidiyaa biyya Suudiin waliin wal arguun odeeffannoo akka kenneefimee jira. Itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Gammachuu Abbooyyee miidiyaa raadiyoo biyya Suudiin waliin afgaaffii tibbana taasiseen haala qabatamaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru ibseefii jira. Akka raadiyoon biyya Suudiin barreeffama gabaabaa fuula weebsaayitii isaa irratti maxxansetti obbo Gammachuu Abbooyyee waraanni bilisummaa Oromoo dhiyootti loltoota Tigraay waliin wal ta'uun magaalaa Finfinnee ni dhuunfata. Kunis Abiyyi Ahmad aangorraa buusuun haala siyaasaa waliigala biyyattii sirreessuu danda'a jechuun isaa gabaasee jira. Obbo Gammachuu Abbooyyee muummichi ministeera Abiyyi Ahmad gara adda waraanaa duuluu ilaalchisee gaaffii gaafatameef deebii miidichaaf laateen muummichi ministeera marfama Finfinnee hubatee dirree lolatti bobba'ee jechuun ibse. Sochii waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee gabaasa miidichaa gahumsa isaanii bosona keessatti bifa hiriiraa fi haalota adda addaatiin agarsiisu uffanni dambii isaanii baay'een kan waliin fakkaannee fi kophee akka caantaa godhatu meeshaalee lolaa otomaatik matarayyaasiifaa qabanii jee. Ammatti waboon Finfinnee lixaan kibbaa fi kibba lixaatiin marsanii jiraachuu kan ibse gabaasichi kaaba bahaatiin ammoo humnoota Tigraay waliin wal ta'uun daandii Jabuutirraa gara Finfinnee geessuu qotuuf jiran jechuun haala sochii waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru ibsee jira. Ji'a dabre keessa itti aanan waraana bilisummaa Oromoo obbo Gammachuu Abbooyyee dirree waraanaa irratti gaafiif deebii BBC Afrikaa waliin taasisaniin waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee marsanii akka jiran dubbatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti irree jabeeffachuun humnoota mootummaa dadhabsiisaa kan jiru yeroo ta'u imala isaanii gara jiddu galeessaa Oromiyaatti taasisuun mootummaa Abiyyi Ahmad hundeen buqqisuuf falmaa taasisan cimsa.